keenya kan irraas baay'ee bareedaadha. Baay'ee irraa gammaddu, baay'ee enjoy gootu. So akkam jedha. Let's learn English words through any sentences jedha. Ingiliffaa himootuma argine hundarraayyuu haa barru jedha. So yeroo akkana jennu himootuma waan adda addaa irratti agarru, flyers haa ta'u wantoota adda addaa irratti barreeffamoota adda addaa kan jiru hunda dubbisnee jechuudha. Jechoota achi keessaa argannu maal jechuuf akka deemu baruu qabna jechuudha. Hiikachuu qabna jechuudha. Himoota keessa yeroo taa'u jechi yeroo gabaabaa keessatti nu barsiisa jechuudha. Jechoota akkasiisan hin irraanfannu maaliif kontekstii wajji jira jechuudha. Akkamitti akka taa'e maaliif akka deemu himoota yookiin jechoota isa maddii jiru irraa barra. So jechoonni nuti akkamatti kophaa big jechuun guddaa jechuudha. Small jechuun xinnaa jechuudha jennee qabannurra jechoota hima keessa taa'u maaliif akka barraa'e kontekstii wajji kan ilaallutu karaa gabaabaadhaan yookiin akka nuti hin irraanfannetti nu galcha jechuudha. Kaan ni irraanfanna isa akkanaa kana garuu hin irraanfannu. So wantoota akkanaatiin wal qabsiisnee himoota waan adda addaa irratti argannu barreeffama waraqaa adda addaa irra jirtu fudhannee ilaalaa deemna jechuudha. Karaa kanaan jechoota keenya baay'ifachaa deemna. Jechoota baay'ifanne taanaan immoo haasawni nuuf salphataa deema jechuudha. Adada lakkoofsi jechoota nuti beeknu dabalaa deemuun haasawni keenyas jabaachaa deema jechuudha. So barreeffamni arraan tana irraa ilaaluuf deemnu wantoota kanaa wal qabata jechuudha. Maal jedha? Forget doctors. Mata dureen maal jedha? Forget doctors jedha. Maal jechuudha? Forget jechuun irraanfadhu jechuudha. Doctors doktoroota irraanfadhu. Maaliif jennaa yeroo hedduu namni yeroo dhibame gara mana yaalaa deema, achitti gara doktoraa deeme fayyadama jechuudha. Fayyaa isaa barbaadaadhaaf. So forget doctors jedha himni duraati. Kan itti aanu use these tricks. Trikoota kana jechuudha wantoota gartee mala gabaabaa kana fayyadamaadha jedha. Doktora bira deemurra maloota asii gadii kana kan karaa gabaabaan fayyaa teessanitti argattan hordofaa jechuudhaaf deema jechuudha ergaan himoota kanaati. So gaafiin himni jalqabaa jechuudha kan waa'ee doktora irraanfadhuuti. Maloota kanneen itti fayyadam jedhu tokkoffaan isaa maal jedha? As keessaa jechoota baafachaa deemna jechuudha. Jechoonni yeroo as keessa ta'an hiikni isaanii hiika guutuu nuuf kennu maaliif akka deeman beekna. So haa ilaallame. Hima kana waliin haa dubbifnu dura. Drink warm water before meals jedha jechuudha. Maal jechuudha hiikni isaati? Drink warm water. Bishaan oowwaa dhugi. Before meals. Nyaata nyaachuu kee dura. Meals jechuun nyaata jechuudha. Before jechuun dura. Faayidaan inni kan maali? It's gonna be helping us. Karaa kamiin nu fayyada? Boosts digestion. Faayidaan inni kan maali? Bishaan oowwaa nyaata dura dhuguun boosts digestion. Bullaa'insa nyaata keenya akka gaariitti akka hojjetu taasisa jechuudha. And detoxes your gut jedha. Summii jechuudha. Summii garaa keenya keessa jirtu akka fashaltu taasisa jechuudha. Akka summiin sun nurraa baddu taasisa jechuudha. So jechoota meeqa arganne? Jechoota kanneen arganne jira jechuudha. Vocabulary lee kanneen arganne jira kam? Warm, drink, meals, digestion, detoxes, gut ka jedhu arganne jechuudha. So wanti amma godhuu deemnu maali? Jechoota kanneen hiika isaan ilaalla. Cinatti barreeffannaa. Akkasuma pronunciation isaa jechuudha. Akka mijjaamuu qaba ka jedhus cinatti isinii barreessa. Teebilii kanaan akkanatti isinii dhiyaata kunoo. Akka as keessaa kanatti jechuudha. Kuni words jechoota jechuudha. Meanings hiika isaanii jechuudha. Akkasuma pronunciation akkaataa itti dubbisnu. Akka jechi sun itti jaamuudha jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Kana maal jennee dubbifna jenne? Warmi jenna. Warm. Naa xiqqoo asirreessinu. Maal jenna? As dhufnee ilaaluu dandeenya. Worms. Warm. Bishaan oowwaa jechuudhaaf
warm water jennee jechuudha. Akkana dubbisaa. Kun afaan Oromooti beekaa. Warm maal jechuudha? Ho'aa jechuudha. Okay? Itti aanu drink jedha. Salphaadha kuni. Drinking beekamaadha. Hiikni isaa dhuguu jechuudha. So akkamitti dubbifna? Drink jennamoo drink jennee jechuudha. Isa raa kanarratti stress goona jechuudha. Irratti stress goona gadi jabeessina. Drink. Okay? Drink some water siin jedhan tokko. Bishaan dhugi. Okay? Inni ta'an maal jedha? Meals jedha jechuudha. Meals. Maal jechuudha meals jechuun? Food jechuma ta'a laata. Nyaata jechuudha. Akkuma foodiiti jechuudha. Okay? Akkam jennee dubbisna? Meals jennee jechuudha. Namaan dhibu pronunciation isaati. Meals jennee dubbifna. Okay? Inni kun garuu digestion faa jedha namni tokko tokko namummaan Ingiliffa beeku. Digestiona. Okay? Barsiisonni illee dur biology yeroo nu barsiistu digestion jedhan. Digestiona miti wanti. Die akkami kun asirratti ilaalaa. Okay? Die sambooda sambooda shin. Digestion. So akkas ta'uu qaba. Malee digestiona miti. Digestion jenneen dubbifna. Digestion. Akkasitti dubbifna jechuudha. Digestion jechuun bullaa'insa nyaataati jechuudha. Okay? Daakamuu nyaataa jechuudha. Digest sii godhee jira. Nyaanni reefu nyaatte. Drinking cold water slow down digestion yoon jedhe bishaan diilallaa yookiin qorraa dhuguun saffisa adeemsa bullaa'uudha maal godha harkifachiisaa jechuu jira jechuudha. So you can say a lot of things. Okay? Waan baay'ee jechuu dandeessan. Mee waa'ee detoxii kanatti haa dhufnu. Akkam jennee dubbifna? Detox jenna yookiin immoo detox jenna jechuudha. Hiikni isaa maali? Summii balleessuu jechuudha. Summii jirtu detox godhuu jechuudha. Inni kun immoo gut jedhama. Akkamitti dubbifna? Gut jennee dubbisna moo gut jennee dubbisna? Neither ways. Karaa lachuutuun hin ta'u jechuudha. So akkam ta'a? Dheeratu qaba jechuudha. Xiqqoo stress godhuu qabna jechuudha. Qaqqabuu qabna jechuudha. Gut jennee jechuudha. Okay? Before we end this lesson, let's check ourselves. Mee barumsa irraa kan osoo hin xumurre dura haa ilaallu wanta qabanne irraa jechuudha. Okay? So jechoota baay'ee baranne ture. Jechoota akkaataa itti jennuu fi hiikaa isaanii. So jechoota baay'ee baranne akkasumas akkaataa itti jennus baranne ture. So jechi jalqaba irratti baranne isa kana maal jenneeni? Akkamitti dubbisna? Alright. Hiikni isaa ho'a yookiin immoo hiikni isaa ho'a. Akkasuma akkaataan itti jaamu warm yoo jedhan argattanii jirtanii jechuudha. Inni kunoo drink jenna dhuguu yoo jedhan hiikaan isaa dhuguudha. Akkaataan itti dubbisnu drink jenna. Inni kun irra salphaa isaati. Okay? Kunoo akkamitti dubbifama? Meals jennaan. Meals. Hiikni isaa nyaata jechuudha. Inni kunoo akkamitti dubbifama? Digestion jennee dubbisna. Hiikni isaa bullaa'insa nyaataa jechuudha. Yookiin immoo daakamuu nyaataati. Inni kunoo akkamitti dubbifama? Detox yookiin immoo detox jennaan jechuudha. Hiikni isaa summii balleessuu jechuudha. Summii qaama keenya keessa jiru okay akka badu ta'uu jechuudha. Dawaan kun detox sirraa godhuu jedhan okay summii qaama keenya keessa jiru akka balleessu taasisuu jechuudha yookiin akka badu taasisuu jechuudha.
Inni kun akkamiin dubbifame? Gaati jennaani garaa jechuudha. Okay. Kutaa itti aanu nama walitti deebinutti arraaf asumarratti haadhaafnu yeroo gaarii isiniif haa ta'u.